DAMBALII JAALALAA Nageenyi keenya kan kabajaaf jaalalaa bakkuma isin jirtanitti sinaa qaqqabu kun qophii dambalii jaalalaa torbaniin waa'ee jaalalaa qabatee isin bira ga'udha. Qophiin dambalii jaalalaa guyyaa har'aatiif qindeeffannes kunoo tokko jennee nagaa isin gaafanne eegallee jirra kabajamtoota hordoftoota keenya. Isinis bakka jirtan mararraatii raadiyoo OBN banattanii qophii dambalii jaalalaa dhaggeeffachuudhaaf warreen qophooftanii jirtan hunda keessaniifuu mijuun qophii dambalii jaalalaa hunduu qophaa'e isiniif dhiyaachuuf jedha. Marree mijuu keenya dhandhamachaan waliin turaa isiniin jechaa warreen qophicha qindeessinee isiniif dhiyeessinu ammoo Nimoonaa Naggasaa fi Obsii Fileeti. Marree isin immoo qophii dambalii jaalalaa goleewwan arfan Oromiyaa irra teessanii yeroo dhaggeeffattanitti qeeqa yoo qabaattan akkasumas ammoo yaada ijaarsaas yoo qabaattan karaan ittiin yaada keessan nuuf dhiyeessitan karaan toora bilbilaa keenya duwwaa 2211 fi 861dha. Karaan ergaa gabaabaa ammoo 8330 yoo ta'u warreen xaliyaas barreeffadheen ergadhaa walalookos isiniifin ergaa jechuu barbaadaniif ammoo karaa lakkoofsaanduqa poostaa fi iimeelii keenya fayyadamuu dandeessu. Iimeeliin keenya djobsikebeki@gmail.com fi lakkoofsaanduqa poostaa keenya 2919 akkasumas ammoo qaamaan Adaamaa dhuftanii biyya jaallattan nama jaallattanitti xaliyaaf walaloodhaan dubbatachuu ni dandeessu. Karaalee kana xaliyaaf walaloo isin bira jiru nurraa hin qusatinaa isiniin jenna. Marree kabajamtoota hordoftoota keenya mana isiniin jennee gara qophii dambalii jaalalaa isin affeeruutti seenaa affeerriin qophii dambalii jaalalaa keenyaa inni jalqabaa sirbaan yoo ta'e maal jettaree Nimoon? Eeyyen bareedaadha sirbaa qophii dambalii jaalalaa har'aaf ni ta'a jenne isaaniif filannee isaan affeerree ittiin bohaarree deebinee dhufnaa turtii gaariin waliin qabaadhaa jennaan. Jaalatamuu malee jaaladhee ani beeku kanaan dura dhibee nama jaalatee amma reefu yoonan argaa jira. Qophii dambalii jaalalaa dhaggeeffachaa jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Qophiin dambalii jaalalaa har'aa kunoo sirba tokko isin affeerree eegallee jirra. Ammas mijuun qophii dambalii jaalalaa hedduu tafe. Mijuu qophii dambalii jaalalaa keessatti kan isin hawwiidhaan eeggattan inni nuti amma isiniif dhiyeessuuf deemnu jechoonni tarraahanii qindaa'anii akka waa'ee jaalalaa haasaanitti tartiibeffamanii walaloodhaan isiniif dhiyaatu walaloo isin affeerra. Qajeelchaa jireenya koo abbaa naatuun balbala sunsuma jiruu borii aangisaa jaalala koo ansumaa fayyee lala ejersa mureetanii gaattiraa bukkee dhaaba otoo kitilli jiruu kumaaf kitila keessaan an argaa keef lallaba dhaddacha koo waammannaa kallachaaf qajeelchaa koo kumaaf kitila keessaa si barbaadaam iji koo shooshilaan hin garboomtu gowwoomsaaf dibbee dhahan kumaatamayyuu keessaa eenyutan makkii gahaa eeyyansitu aangomsa qaqawweessaa qaawwaa'onni balaqqee ijaaf sammuu daawaa koo yeroo maraa ansumattan of kenni hogguun sitti lallabu faara toltee dhaabbatta siiqaaf naatuu kan keetiin halaalaa na waammatta hasaasee sitti himu haalaa nanaaf hubatta yaadaaf qalbii koo keessaa baastee tanaaf dubbatta soora koo soora barii ifaa saglan itittu jabaadhu mana corii siifan du'aa mul'achittu bitteen aangeessitee of jala na keessetta bakka eenyuyyuu hin qabanne ati filattee teessetta fagootti yuutti yaaddee siin filattiim onneen koo atoo baga koo taatee naaf jiraadhu gormee koo ilaamee akkas goona jibba jaalalaan moona isa kaleessaa caalaa kaniin gaddaayyuu caalaa daranuu ni tokkoomna dheebuu jaalalaa bardheeraa dhugaa jaalalaatiin meekootu waliin unanna waan garaa keenyaa baafnee ichima jaalalaa san daranuu jabeeffanna isa yaadaan dhiphannu walitti sobbaafanna kootu narraan fagaatiin nuti waliif gaachana naaf kootu narraan fagaatiin nuti waliif gaachana. Sita jame takka jabina koo ansini sukaayanis natti utanii. Na hurgufa qal'oo koo na nyaata na caccabsa dugda koo na waraana takka ammoo na gaggabsa laphee jalaa na dhaata lafeen cinaachaaf ceekuu qorrat na tuqe ta'ee anoo waan saayyuun beeku miillaan lafan dhaabbadhu qarxam godheet na nyaata takkaa na rophisiisa busaa natti fakkaata himachuus na wallaale maaliin akkan qabame akkatti ergaasaa ta'ee dhukkubni kos dhabame siinis dhibee kos dhabee dhabuu korra waan lama hospitaala kee dhufeensi biratti yaalama ol ka'ee hin dhaabadhu ganna hodha lafatti ribuutu laafee laata kan namoo akkanatti mataan na bowwaafata takkaan arganne fayyaa utuun gara kee goree siin laalame naaf wayyaa
qubni koo sochii dhaabee waa barreessuun dadhabee tasa fooyya'aa laataatuun ittiin si qaqqabee dhukkubni na qabe kun gubbumaa dhufuun oolu amma naa beekte beekii booda si qabuun oolu yeroos gaa dhidhiitta tonnee keetii natu qabee safara natu ta'ee sitti argama ofiin bulaa mootii baraa bahaaf gala kee natu hoggana ciistee kaatu ana yaadda dadhabbii koo sitti argana jabina keef natu madda ana malee siinsifaa'u fedhii nyaataa kee nata jaja qolli jakee olin jedhu amburraaqeen sitti fajaja kanaafuu yaa jaallee koo amma yoo taate jabina koo booddeen dhadhaabbata keeti yoo diddi amma nagatte atis booddee baduu keeti Kade harane sawala garra Kolmento si bolsi ade garan Hordoftoota keenya Oromiyaa Broadcasting Network Radio OBN irraatii qophii dambalii jaalalaa dhaggeeffachaa jirtu. Qophiin dambalii jaalalaa OBN irraatii isiniif dhiyaatu kunoo ammas akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuudhaan ammoo goleewwan arfan Oromiyaa irraatii xalayaalee as qaarite keessaa kan har'aaf dabaree qabatan isiniif dhiyeessina. Xalayaaleen har'aaf dabaree argatanis akka kanatti isiniif dhiyaatu isin dhaggeeffadha. Warreen animaaf naman jaalladhu biyyan jaalladhuuf hin dubbatadhu jettanis ammumarraa kaasaa itti yaadaa nu waliin turaa isiniin jenna. Kan yaadni mo'e bakkuma yaadni isaa sa'oo fi isa geessu deemuun yaada isaaf harka laattate yaaduma isaanis hoogganame yaada isaa waliin bu'ee bahee dhamaatii hedduu gaggeessaa oola. Dhamaatii yaadaa hedduu ulfaata. Inumaayyuu yaadaan jooree bakka fedhe oolee dhugaadhaan yookaan qabatamaatti ammoo bakka yaadni isaa isa ergatte sanatti yoo milkaa'uu dhaabaate garuu hedduu ulfaata. Fayyumaa namni yaadaan lafaa ga'een booji'amu kan mootii irratti ta'ee akka inni yaadaan miira isaan hoogganamu isa taasisu waa yoo dudduuba jiraate malee yoo sana kan inni qaamaan bakka tokko jiraate qalbiidhaan ammoo jooraa ta'ee bakka fedhiisa sanaa jooraa turu. Jooree kan itti milkaa'u yookaanis ammoo ergamtuu yaadaaf qalbiisaa ta'ee bakka fedhiinsaa jettu oolee kan itti milkaa'u hedduu ayyaantuudha. Nagaa koo sin daganne nagaan koo kabajaaf jaalalaa dhaggeeffattootaaf qopheessitoota qophii dambalii jaalalaaf bakka jirtanitti isiniin naaf qaqqabu. Itti aansuudhaan maal jedhee akkan eegalu natti ulfaata. Nagaa qofa gaafadhee dheebuu jaalala koo naaf ibsaa yoon jedhe anumaanuu keessi koo maaliif obsobdaa naan jedha. Faallaa kanaan ammoo jechi filatanii ittiin kabajaaf jaalala namaa qaban ibsatan osoo jiraate eenyuma durayyuu anatu itti fayyadama ture. Garuu hanga ammaatti sin jaalladhaa fi nagaa jirtaa jedhanii gaaffii gaafachuudhaan kan hafe. Jechi hawwiif jaalala namaa daran namaa ibsu waan argame natti hin fakkaatu. Dararaan yaada ofii dararaa qaamni kamiyyuu namarraan ga'u caalaa ulfaata. Waraanni jaalalaa ammoo waraanaa meeshaa akkamiiniyyuu namni kamuu humna qabu fixatee ittiin namatti duulu caalaa hedduu nama miidha. Gaachanni waraana jaalalaa sirraa deebisuun jiru. Yoo jiraate jaalala qofa kan jaallatte sana argachuu qofa kan jaallatte sana argachuuf garuu hubachiisuu fi keessa keetti himachuun dirqama. Kanuma ta'ee keessa kee karaa itti himachuu yoo hin qabaanne garuu hedduun ulfaatu ni ulfaata. Anis akkas ta'een jira. Ergamtuu jaalalaa ifaajjuu jaalalaa kan waa'ee jaalalaa buustee baastee yaaddu oltee bulteen ishee jiruuf jireenyi ishee guyyuu waa'ee jaalalaa lallabuu fi of keessatti haasa'uu qofa ta'ee jira. Kanumaafan waraanni jaalalaa ulfaataadhaa isiniin jedhe. Waraana jaalalaa kan ittiin waraaname argitu beeka. Kan nama hubachuu dhiisuu danda'a. Kan arge garuu hammamtaa waraana isaa ulfaatina isaa namaaf hubata. Eebboo koo maal jedhee akkansiif himuu hin beeku. Turee bubbuleen jira ergansiin booji'ame garuu maal jedhee baasee akkasitti dubbadhu natti ulfaate. Atis narraa hubachuu hin dandeenye ta'ee beektee dhuma na jalaa calliste ta'ee hin barre na jalaa calliste daranoo akkan miidhamu taasisaa jirta. Eebboo maaliif akkansi jaalladhee fi maal akkan jaalladhe hin beeku. Tarii filannoon nama adda adda kan qabeenyaan kan bifaan kan haalaaf amalaan namatti dhiyaachuu mala. Anaaf garuu ati kan hundumaa keessaayyuu filannoo guutuu naaf taatee jirta. Kan hundumaa qabaattee osoo hin taane waan ansi jaalladheef ulaagaan kamiyyuu natti hin mul'atu. Kanaafuu furmaanni miidhama koo kan miidhamarraa na furu sidhaasiin jechuu kooti. Erga carraan hojii walitti nu fidee ollaa tokkotti mana kireeffannee wajjin jiraachuu eegallee ollee bubbulleerra. Walitti dhufeenyi keenya garuu nagaa olteef nagaa bultee ganamaaf galgala wal arginu malee sanarra darbee wanti jiru hin jiru. Akkuma ollaallee walitti dhiyaannee waliin dudubbanne haasaa waliirraa yookaanis ammoo haalaaf amala waliirraa waa hubannee hin beeknu. An garuu si argee si jaalladheera. Wanta tanaan jettu hin beeku. Yeroo hundumaa si bira taa'een si yaada.
Anaaf si gidduu kan jiru keenyaan manaa qofa. Garuu jaalala koo baasisitti machuudhaaf hedduu natti cimeera. Natti ulfaata. Maal koo beektee na jaallattee jechuu dandeessa. Sanumaafuun afaan koo qabadhee ji'oota hanga kanaa ture. Guyyaan ifatichaa wal argineerraa jechuudha. Amma garuu natti ulfaatee jira. Falanaaf kenni. Waan nan jettu akka namni itti natti himi. Deebii keen eega. Raadiyoo OBN banattee hogguuyyuu qophii dambalii jaalalaa akka itti dhaggeeffattu quban qaba. Waan nan jettu bilbiltees karaa ergaa barreeffamaatiin barreessitees na biraan ga'uu dandeessa. Ana Alamidha. Magaalaa Adaamaarraa eebbisaa baraa achumatti kan argamtuuf. Yaa ishee suurri kee qaama ta'ee barruu natti naaf barreessitu sagalee ta'ee yeroo hunda dhaggeeffadhu akkam jirta? Fayyaa keetii? Jaalala wanti jedhamu kun baay'ee ulfaataa, xaxamaa, ibsuuf kan nama dhibu ta'uu yeroon barruu kee dhabee keessi koo jeeqamuun arge. Namni ganama yeroo ka'u waaqa isaa kadhatee fuula isaa dhiqatee gara hojii isaa deema. An garuu akkuman dunquqquu irriba kootii buufadhee dafee moobaayila kiyya baneen ergaa ati naaf ergiteettuun ilaala. Ergaa kiyyoon dhabu kanan galgala rafaa bule hundattuu as deebi'ee cinqii natti naqa. Boqonnaan an irribarraa argadhetti bishaan nam'a. Siree korrattan humna dhabee ciisee hafa. Amma moobaayila kiyya banee ilaala. Aniin kee atin beekiin iyyuu malee gidiraa akkanaan argaanii ganama ganamaan. Yommuu ati naaf barreessitee ta'e gammadee isaatiin itti ka'ee fuula dhiqadhee gammadaa gara hojii deemuu iyyuu hin beeku. Guyyaa guutuu utuun deemuus karaarra dhaabadhee yoon nama bira taa'us barruusiif barreessaa ooluu hojii koo godhadheera. Suura ka'uu amma namni na taajjabutti ga'eera. Oolmaa fi gocha koo guyyaa saatii saatiidhaan kaaseen siif erga. Atis akkana yoon taa'ee suura kee ilaalu akkuma nama waliin dubbatuuttan suura kee taasa'a. Fuula kee nama coru sana ilaaleen jaalala siif qabu shooggara. Yaadaan of bira si kaayee uka kiyya ifadha. Si hammadhee taa'ee waa'ee kee jebbeessa. Gara namummaa kootti yoon deebi'u qorri harka koo goggogseen arga. Yaadaan badeen ulaa balbala koo dura yoon taa'uun of arga. Ka'ee galeen immoo ammas siif barreessutti ka'a. Suura kee daawwachuuttan ka'a. Namni akka kee addunyaa kanarratti akka hin uumamneen ofitti lallaba. Yaa si'ii, yaa ishee sagalee isheef suuraan na mo'atte. Kolonii jaalala keessatti kan na garboonfatte. Adaraa jedhee sin kadhadhu jaalalli adaraan hin argamu. Isuma naan jettu anaadha manaa keetii kan naan jettu sana ta'ii naaf argami. Bareedduu koo an dura baacoo natti fakkaatullee amma garuu waanumti fedheetu uumame sirraa deebi'uu hin danda'u. Isa suuraaf sagaleen natti taphattu dhiisiitii qaamaan kottuu na milladhu. Lafee jaalala kootti foon, fuula jaalalaa kootti ammoo simboo uumi. Ana surraa qajeelaati. Jaallataa kee feesbuukii irratti Finfinneerraa Liillii sooretti haadha sooreedhaan kanan si bare Adaamatti kan argamtuuf. Kan gugaa eelaa garaa qabu kan keessa isaatti oolmaan tarraa'ee irratti danoomee karaa afurfatu dhabu akka koo kanaa qalamaa fi waraqaa isaa gabbaafate jechoota jaalala kunaaf ibsuu jedhu filate qalamaa fi waraqaa isaa walitti buusuudhaan dhibbuu yaada isaa waraqaa irratti obbaafata. Karaa sagalee isaatiinis hafuurfatee kan jaallatuu fi kan kabaju biraan waa'ee jaalalaaf kabaja isaa ga'ata. Carraan kun argamuunsaa hedduu bareeda. Otoo waraqaaf qalamni akkasumas ammoo sagaleen ittiin baafatanii namatti dubbatan hin jiraanne namnuu miira isa keessa jiru karaa dubbatatu dhabee dhibbuudha waan du'u natti fakkaata. Anis kanarraa fagoo miti. Hedduu namaatu ani namadhaa jedhee addunyaa kanarratti uumame addunyaa kanarras jiraata. Warreen halaaf amalaan daran nama kabajanii nama jaallatanii maalummaa fi hiika namummaa beekanii akka ta'utti nama faana jiraatan ani akkasidhaa jedhanii ofiin hin dhaadatan. Faallaa kanaan warreen hiikaan jireenyaa fi maalummaan namummaa isaan biratti madaalliin kaasneeyyuu waan hedduu haasaa oolu. Maarree warra oolmaa gaarii hojjetanii haasaan osoo hin taane oolmaa gaarii namaaf oolanii nama qofaaf osoo hin taane uumaa dachee kanarra jiru maraaf gaarummaa oolanii gaarummaa sanas osoo hin dubbatiin hojii qofaan agarsiisaniif warreen gaarummaa isaanii isaan irraa argan waa'ee isaanii yoo haasaan homaa fokkuun ta'u daranuu akka fakkaattiin isaanii uumamuu fi kan isaan fakkaatu addunyaa kanarratti akka baay'atu taasisa. Gaaroo koo namni akka kee kabajaa fi jaalala uumamaaf qabu ni jira laata? Ati nama qofaan miti bar waan lafa kanarratti uumamee jiru kan namni faana isaatiin irra jetee deemuuf safuu qabda.
safeeffannaan kee ajabna jechisiisa. San bira kutee jajjabinniif gorsi kee oolmaan ati nama kamiifuu yaada gaariin garaa qulqulluudhaan ooltu ammoo namni akkasi jaallatu taasisuu bira darbee namni akkasitti naafu taasisa. Anu dhalli kee tola keetti hojii keetti guyyuu nan inaafa toon akkas ta'een ofiin jedha. Garuu ammoo waan hedduu sirraa baradhee anis faana keera deemaa waan hin jiruuf si ol ta'uu baatus gaarummaan sirraa baree hangan danda'e akka namatti agarsiisu waadaan siif gala. Abbaayyee ati jabaadha hedduu nama guddaadha umriin osoo hin taane hojiidhaan halaaf amalaan namummaa keetiin kana ammoo warra siin beekan maratu uumama dachee kanarra jiru maratu ragaasiif ba'a. Keessa darbee namnillee waa yaadee waa xiinxalee gaarummaa namaa xiinsammuu namaa hubachuu danda'a. Garuu kan hedduu na ajaa'ibu beelanni daandiirra deemu siin dhaabbateetu akka waan nagaa si gaafatuutti sitti gungumu malee sin dabarsu natti mul'ata. Gaarummaa akkamiin badhaafamtee akkati dachee kanatti dhufteetu ajabna jechisiisa. Abbaayyee garuu maal godha ati gaarummaa namaaf ooltee hedduun namaa osoos jaallatu nun ijoollee keef ammoo waan hunda taate nun cinatti harmee keenya nu deesseef ammoo abbaa warraa osoo hin taane aantii gaarii haadhaaf abbaa obboleessaaf obboleettii iccitiitti matan kan akkasumatti ilaalee xiinsammuu namaa dubbisee bakka garaa namaaf ga'u taate nu marayyuu kunuunsitee nuuf jiraachaa nu jiraachisaa osoo jirtu. Egaa gaarummaa namni hojjetee gaarummaan yeroo hundan ta'uufiiti atis taphan guunnee tapha madaalleen kaasneen amma nurraa fagaattee jirta. Dhugaa kee sii fi unu warra dhiiga kee ta'e osoo hin taane nama daandiirra deemu nama maqaa kee dhaga'ee eenyummaa kee hanga xiqqoo beekutu beeka. Waan dabee namatti dhufee gadi jedhanii obsanii ejjennoodhaan dabarsuun dirqama waan ta'eef atis nurraa fagaattee mana amala sirreessaa jirta. Sanaafuu akkasan siin jedha. Jaalalli kee fi kunuunsi kee gaarummaan ati nu barsiiste sun araada nutti ta'ee si yaadaa. Garuu ammoo abdii guutuudhaan akkati abbaa dhugaa taatee injifattee gara keenyatti deebitu waaqa uumaasiif kadhachaa nuti si dheebochaa jirra. Ammas wantan siin jedhu yoo jiraate heeraaf seera bira darbee dhugaan si haa moosisu dhugaan si haa baasu. Gaarummaan ati hojjettee siif haa falmu abukaatoo siif haa ta'u dhugaa yoomiyyuu haa injifatu. Bakka ati jirtu mijachuu baatus siif haa mijatu sitti haa tolu. Nuti si yaadurraan kan hafe akkuma yeroo si dubbisnu siif himnu hedduu nagaa keenya nuuf hin dhiphatiin jabinni kee inni kaleessa nu bira ture bakka jirtuttis warra si waliin jiraniif daranaa baay'atuun jedha. Ana mucaa kee Ayyaantuu Gaarumsaati. Magaalaa Kumbulchaarraa abbaa koo Gaarumsaa Tolaa mana amala sirreessaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuutti argamtuuf nagaannaaf jiraadha. Abbaa koo yaa duski abbaa koo yaa erko abboo yaa gacheelaa ilma kee ta'uu koo hedduudhaan itti boonaa. Jalqabarraa eegaltanii kanan gammaatti dhaggeeffachaa jirtan kun qophii dambalii jaalalaati. Qophii dambalii jaalalaa qindeessinee simbiraan gahaa turree gara xumuruutti finnee jira. Warreen yaada keessan nuuf kennuu barbaaddaniif karaan toora bilbilaa keenya 02211008668 dha. Ergaan gabaabaa 8330. warreen anxalayyaan ergadhaa walaloon of biraa qabaa naman jaalladhu biraan hin gaadhaa jettaniif djobsikebeki@gmail.com karaa iimeelii keenya 2919 karaa lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa sin walaloof xalayyaattiin nu bira qaqqabsiifachuu dandeessan. Akkasumas ammoo qaamaan dhuftanii dubbatachuuf dubbifachuu warreen barbaadaniif Adaamaa OBN jira. Karaalee kana mijuu sin harka jiru nurraa hin qusatiina nama jaallattan biraanis gaadhaa siniin jecha qophii keenya kanarraaf qindeeffannee gara xumuraatti finnee jirra. Nimoonaa Naggasaa fi Obsii Filee qophii dambalii jaalalaarraa akkama isin dhaggeeffattanii kaatan kanatti isiniif dhiyeessine. Abdusalaam Muhammed ni gulaalee torban qophii dambalii jaalalaa mijuu qophii dambalii jaalalaa hundayyuu guuttate qabannee isiniif dhiyaanna. torban nagaaf jaalalaa isiniif haa ta'u. Hanga sittuu nagaatti. dambalii jaalalaa. Jaalate